Inni hin sobu yoo tures dhugumatti ni dhufaatii obsi hin turoos. Macaafa Raajicha Inbaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 3. Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa bakkuma jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaatii fi haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana immoo waqtii soomii wantoota siruma hin barbaachisne raawwatamuu hin qabne keessa kutaa 5ffaa waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurratti dhageessan qalbiitti hin qalbeeffattan anaafis isiniif isaa kennu. Wangeela qulqullichaa Maatiyos boqonnaa 16 gubbaa irratti soomii akka soomnu, wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irrattis akkuma ilaallu boqonnaa 16 irrattis immoo soomii akka soomnu ajaja gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf kenneefi yeroo soomii immoo wantoota barbaachisaa hin taane waliitiin ilaalla jechaadha. Har'a kutaa 5ffaa keessatti kan ilaallu akkana jedha. Wantoota yeroo soomii siruma hin barbaachisne keessaati yommuu soomtan akka warra of jaalattootaa hin xolaginaa. Maal hin ta'ina? Hin xolaginaa. Yeroo soomaa xolaguun, gurraacha'uun, nyaara guduunfuun, nama soomu fakkaachuun macaafa qulqulluu irratti tasumallee ni dhorkama jechaadha. Isaanis namootatti akka nama soomuu mul'achuudhaaf fuula isaanii ni balleessu yookiin immoo ni gurraachessu. Dhugaa dhugaan isiniin jedha. Gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroo soomtu dhoksaatiin kan jiru abbaa kee malee isa soomu fakkaachuudhaaf namootatti akka nama mul'atutti hin ta'in. Yeroo soomii mataa kee dibadhu. Maal dibanna? Kana jechuun dhadhaa dibadhaa jechuu isaati. Yeroo soomii dhadhaa dibachuu hin eeyyamamu, hin eeyyamamu. Kun ifadha. Obboloonni keenya kanarratti yeroo soomii mataatti akka dibannu hin eeyyamamu. Akkuma beekamu akka saayinsii irrattis mataarra gaafa dibannu mataa keessaan ulaan mataa kun gara keetti coba. Yaa walumaa gala fuula keenya kana akka inni bareedu yookiin immoo akka inni cululuqu waan godhuudhaaf dhadhaan mataatiin hin dibatamu. Dibata kan jedhame dibata hafuura qulqulluu. Dibanni nuti dibannu dibata hafuura qulqulluudha. Dibata hafuura qulqulluu malee dibata foonii dhadhaa miti. Inni biraan dibata soo jedhame dibata biyya lafaa ta'ee fuulli keenya akka hin gurraachofneef. Maali soomaa jira? Namichi kun hin sooma, kanaaf hin soome. Amma haadholiin keenya tokko tokko doongora sana hojjetan keessaati. Ani nan sooma mana du'aa yookiin warra du'aa deemanii yookiin mana nama ta'e wayii dhaqanii buna dhugi maaloo haadha baluu lakki anoo nan sooma lakki soomiirra jira kan jedhan jiru. Isa dhiistee hin soomtaa yoo nuun jedhan lakki hin soomu garuu nyaachuun barbaanne amma. Dubbii gabaabaa. Kan isin qoran jiru shakkitoonni baay'een, ahizaabonni baay'een maaliin soomtamoo haadha baluu koo buna dhugi malee maal rakkoo qaba buna immoo yoo dhugde kan jedhan jiru. Ganama barii ka'anii buna kan danfisan jiru. Nyaata kaan soomaa nyaata kan hin soomne jiru. Kun kiristaanummaa dhugaatiidha. Kanaatiif egaa mataa ofii dibachuu dibata qulqulluudha. Dhoksaatti soomuu otoo namni irratti hin beekin. Sa'aatii hammam akka turu, sa'aatii meeqatti akka nyaannu, meeqa akka sagannu, meeqa akka kadhannu guyyaatti nam tokko illee beekuu isaa irra jiru. Warri Fariisotaa garuu, warri of jaalattootaa garuu hojii kana hundumaa ni raawwatu. Ifatti soomu, ifatti namoonni akka isaanii ilaalamuudhaaf, namootatti immoo akka warra soomuutti mul'achuudhaaf. Ati garuu dhoksaan kan si ilaalu, ifatti kan si kaffalu, yeroo ati soomtu argee kan hin callisne Waaqayyo waan ta'eedhaaf inni hin beeka soomii kee.
dhoksiitii soomii jedha. Asirratti daana'oo fi daanda'uun kan hin balleessine, hattoonnis qofforanii qotanii awwaaluu bakka hin dandeenyetti immoo qabeenya